namni keenya oduu jaallata eeyya sirriitti oduu jaallata. Ani rafeerri bakorraa gaafan ka'u nama 27tu viidiyoo sooree waraabee sheernaaf godhe. Viidiyoo ishee naasoftu kanas sagalee ishee xinnoo sin dhaggeeffachiisaa dhugaa jijjiirtu gaggabaabse sinitti muun ayyaala sagalee ishee naa dhaggeeffadha. Ijoolleen naa erge waan ta'eef. Followers narraa kaafatee followers kuma 111 galee deebisanii kuma 90tti galchan. Uummanni narraa kaasee followers kuma 100 kuma 11 irraa meeqatti ishee gashanii kuma 90tti nama meeqatu irraa kaasee nama kuma 21 taarikiima Oromoo tiktaakerootuma Oromoo keessatti ijoolleen Oromoo waa balleessitee guyyaa tokko lama gidduutti followers amma kana namarraa ka'e tasuman jiru. Maaliif akka irraa ka'e haasofti dhaggeeffadhaatti isinii deebi'a. Followers narraa kaasee sirriitti kaasaniiru garuu viidiyoo gaafa konsertii gaafa du'aa hacee ta'ee farsoon konsertii qabate akka malee gubadhee jechaadha. Viidiyoo miira san keessa osoo hin jiru viidiyoo wayii waraabee. Even maskiin mangeeffaan illee kan anaan sirriitti ofitti naqabanii viidiyoo tanaan namni dhaggeeffadha. Maaliif sirraa ka'e fooloon? Ani waan kana keessan dubbadhu hin seenu si jedheera. Maaliifi sobaanii maqaa koo balleessu maqaa koo xureessuu innati barbaaddu dhugaa jirtu akkan gadi yaasu na goosista si galee. Namni kuma 21 maaliif fooloo sirraa kaasee beektaa? Nirraanfatte ati. Ani garuu nirraanfadhu. Maaliif beektaa? Shaadaa qabatte. Amantii musliimaa qabattee jechuudha. Amantii musliimaa qabattee jiishammoo ja'a booda amantii musliimaa sana kaaddee keessaa baate. Ijoolleen musliimaa guyyaa tokkoof lama gidduutti followers kuma 21 sirraa kaafatani. Isa kaafachuu miti. Arrabasaan dhufanii natti liivii banattu arrabasaan si arrabsan arrabasaan maatii kee arrabsan arrabasaan moraalii kee tuqani sana hundumaa argeetan dhufee mana kee seenee si jajjabeessee Mubaarak irree seenee yaadatta wote. Waan hundumaa Mubaarak iyyuu sirraa dhaabee ijoolleen arrabsinaa jedhee ijoollee musliimaatiin dhiisaa dhimma isheeti mirga isheeti jedhee ijoollee sana itti sii dubbatee anirree dhufee dubbadhee guyyaa sanarraa kaasnee liivii galuu qabne. Maaliif akka ijoolleen suni irraanfattuuf akka ijoolleen suni sin arrabsineef akka ijoolleen suni moraalii kee tuqneef dhufee waan kana irraanfachiise. Ati garuu sababni ati funaantu waa biraadha. Dhaggeeffadhaa. Illee kan namarratti deebi'een viidiyoo kanaan isinii galamiti. Viidiyoo san dalageen gara malee baariyaalii ba'ee uummanni hedduu takka ajandaa na godhate uummata san ofitti deebisuu danda'een akka caarraa isinii galamate miti malee waan sooleen anaan naaf ammasee tokko hin qabu naaf ammasee sin beeku gaafa inni dhufu fooloorsii kuma 130 kan qabatee dhufu akka caarraa geema walitti ergine waliin haasofne haasaa bareedaa ture uummanni wal biratti nu jaallate sana booda walitti. Ashi ati hin gadda dhufte. Kuma 130 fooloo xiqqoo miti fooloo baay'ee guddaadha. Isa dura tiktokii meeqa akka Oromoof jedhee tiktokii meeqa akka nabe isa Oromoon siifaa deebisu komentii irratti si galee. Yoona kana fooloowersii birqii goota taana yoona kana nama fooloowersii miliyoona 2,500 ol nama qabu malee ani utuma xinnaate. Nama sanaa olitti qabu malee sanaa gadi miti. Tiktokii 11tu narratti gubate. Kan immoo manni Oromoo hundumtuu beeka. Si galee. Ati eengadda dhuftee sooleenii kuma 130 dhufe guyyaa sana yoo jette kuma 130 followers guddaadha dhaggeeffadhu. Kuma 5 dhufe nagara qaba taanaan waan inni dubbadhu Oromoo fayyada taanaan waan inni dubbadhu Oromoo korra goreen dubbadha taanaan Oromoo zarii walitti naqu gandaa walitti naqu amantaa walitti naqu taanaan immatti Oromoon nan jaallanneef tokko iyyuu hin jiru. Uummanni Oromoo na jaallata na kabaja dhaggeeffadhu. Viidiyoo followers kuma 5 qabadhe warra followers miliyoona 1 qabanii olitti dhaggeeffatama sagaleen ko. Vaayiraalii kan inni ba'us sana olitti ba'a. Maaliif dhugaa jira bakka dhugaan jirtu immoo hin qallatti malee waa tokko iyyuu hin cittu si galee. Kanaafiyyuu kana kanumaan goolabuu barbaada. Maaliif beektaa? Ijoolleen isaanii fatiteenyoo linaasaa ol turre har ammoo Abigoo biratti gaafa si arganii si arrabsuu danda'u. Abigoo biras deemi kan si jedhe anadha. Faana viidiyoo hojjedhu kan si jedhe anadha. Si galee? Soba miti. Abigoo ana biratti barte malee Abigoon beektu ati. Abigoo faanas wanta wal jaallatte hin qabdu. Utuu wal jaallattan natti tole. Diraamaadha wanta hojjechaa jirtu. Ani soba hundumaa shafaffane bira sii darbuu barbaada garuu miti. Waa'ee amantii kana
xinnoon tuqe malee hin tuqne ammas. Ati kana booda viidiyoo sobaa tokko narratti hojjedhu. Siigalee viidiyoo anaanii uummata biratti na jibbisiisu viidiyoo sobaa tokkitee narratti hojjedhu. Waa'ee amantii kana waan hafe hundumaa maal tokko ta'aa ture sana hundumaa baasee siyaasaa jechuudha. Maaliif situ barbaade waan ta'eef. Yoo haasofte immoo waa'ee koo waan dhugaarraa haase anu deebisee viidiyoo siin hojjedhu. Dhugaarraa yoo haasofte. Isaan ala cabi gogii kee hin qabu. Ani maatii kee baay'een kabajaa. Intala Oromoo ta'uu keetti baay'ee sitti boona. Baay'ee si jaalladhaa. Isaan ala dhaabi. Dhaabi bakka. Gaarii miti. Sobaan uummata Oromoo burjaajessuun haa ga'uu dhaabi. Ani deebii kana kan inni ammasiif deebisaa jiru maaliif beektaa? Sobaan innaati maqaa koo xureessitu uummanni Oromoo dhugaa jedhee fudhata. Kanaafiyyuu dhugaa jirtu kana ofirraa deebisuufin viidiyoo si hojjedha malee viidiyoo si hojjechuuf ani intin hin qabu. Karoora hin qabu. Kanaafiyyuu giiftii koo Waaqayyo sammuu keetti si haa deebisuuti sammuu keetti deebi'i tasgabbaa'ii waan dubbattu tokko dhugaa yoo qabaatte dhugaa kee dubbadhu. Isaan ala garuu yoo ammas dubbatta ta'e viidiyoo biraa sii gadhiisa jechuudha. Dhugaa jirtu hundumaa baasee akkan siyaasoo nan taasisiniiti. Dhaabbadhu bakka nga'a bakka ani hamaa kee guyyaa tokko naasone waa baay'ee si faana dabarseera jedhee waa baay'ee si faana godheera. Kanaafiyyuu kabaja waan tan sii qabuufi anaan waan na jaallatta akka ati na jaallattu bareecheen beeka uummanni Oromoo bareechee beeka. Garuu bakka wanti ta'ee jira sanarratti san hundumaa keessa seenuu dandeesse wanta ta'eefi dhiisiin ga'a haa dhaabnu dhaabi. Jireenya kee qofa jiraadhu viidiyoo barbaadde hojjedhu viidiyoo barbaadde dalagi nan laallatu waa'een koo akkas hin laallanne asumaan adaraa siniin jedha sheeritti godhaati afaan shenarraa qabattu. Thank you sorry. Waan ajaa'ibaa deeman jira bara kana danda'uudha maal godhanii miti. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota fa'a akkam jirtanii fayyaa qabdanii nagaan qaba galata Rabbi. Anaaf haa jiraatu isiniin jira. Har'a jalqaba irratti sagalee soolaan dhaggeeffadhaadha. Dhaggeeffattanii jirtus jedhee abdiin qaba. Taanee haati faatee guyyaa kaleessaa egaa baay'ee lolaa turte. Dhugaa qabdis jechuudha. Gara tokkoon dhugaa qabdi. Gara tokkoon namni kun gorsaafillee jechuu ni danda'a waan tokko. Haa ta'u malee immoo namni tokko lolaan yookiin immoo arrabsoodhaan nama deebisuu hin danda'u jechuudha. Namni kamiyyuu nama arrabsee nama deebisuu hin danda'u. Akkuma ishiin jette haati keenya fi abbaan keenyayyuu haala qaalaatii nutti yoo dubbatanii nu mufachiisa. Sinigalteetti nu mufachiisa jechuudha. Mucaan kun dhugaa qabdi mufachuu dandeessi. Namni kun immoo jecha haala qaalaatii tokko ishiidhaan jedhe taananii baay'ee ulfaata jechuudha. Maaliifini jechuun hin qabu yoo akka abbaatitti ta'ee akka obboleessatitti ta'ee gorsaan mucaa kana gar keessatti dhaqee gorsee ishii deebisuu qaba malee arrabsoodhaa fi jecha adda addaatiin miti kan deebisuu danda'u. Kanaaf immoo kan itti gaafatamu ishiidha waan barbaadde yoo goote kan itti gaafatamu ishiidha jechuudha. Iddoo kanatti immoo amma rifeensa kana ishiin wiigii ofirra keessatti namoonni baay'een immoo rifeensa ishii qullaa baatee maal jechuu danda'ani. Kawwa namaan jettu yaa gaaritti namaan hin jettu jedha Oromoon. Kanaaf iyyuu jechuudha akka barbaadde hoo taate akka barbaadde hoo goote waan hundumaafuu ishiitti itti gaafatama jechuudha. Eenyumtuu itti gaafatama amma hundi keenyayyuu waan balleessinuuf waan tolchinu hunda isaatti numatti itti gaafatama malee namni itti nuuf gaafatamu hin jiru jechuudha guyyaa kamittiyyuu. Kanaafuu nageenya osoo godhannee gaariidhaan isiniin jedha yaa kabajamtoota hordoftoota ko.